Suuraa dubartii waliin ciisee erganiif. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma yeroo hundaarra deddeebiin isinitti himu chaanaliin kun chaanalii haaraa deeggarsa keessan hedduminaan barbaadu waan ta'eef viidiyoo kana dhaggeeffachuu yookiin immoo ilaaluu akkuma jalqabdaniin laayik gochuu keessaniin dagatinaa. Laayik gochuun keessan hedduu na fayyada. Kanneen haga yoonaatti sabiskiraayibiin goon immoo sabiskiraayib gochuun na waliin dhaabbadhaa. Maatii chaanalii kanaa ta'aa jechuun gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Haadha manaa fi abbaa manaa gaa'ela waliin ijaarratee jiraatu tokkotu ture. Reefu gaa'elli isaaniis waggaa tokkoof baatii ja'a fixa. Turtii waggaa tokkoof baatii ja'a kanattis daa'ima intala dubaraa tokko godhataniiru. Tarii dhiiraafis dhalaadhaafis otoo gaa'elatti hin galiin dura jaalalaan nama gara biraa waliin jireenya kan dabarsan yoo ta'e kan durii keessan seennuu anis jireenya mataa koo dabarseera atis jireenya mataa kee dabarsiteetta bakka hedduutti waliin jedhama. Yookiin immoo lamaan isaanii keessaa tokko waa'ee nama tokkoo hariiroo nama biraa waliin qabaachuu yoo dhaga'e yookiin immoo dhageesse erga ishee yookiin immoo isa waliin hariiroo eegaltee moo otoon eegaliinii kan jedhu adda baafattee yookiin immoo adda baafatee erga hariiroo waliin eegaliniiti ta'ee dubbii walitti kaasu. Maarree haati manaaf abbaa manaa kun dursa lamaanuu hariiroo jaalalaa mataa mataa isaanii qabu. Abbaan manaan akkanuma dubartii gara biraa kaadhimmatee waggoota hedduus erga waliin dabarsee booda maatiin jaalalleesaa lakki mucaan kun qabeenya waan hin qabneef otoo ijji keenya arguu hiyyeessatti sin kenninuu jedhanii didaniini. Haa ta'uuti garuu intalli isaanii baay'ee jaallatti. Jaallattus garuu rakkoon yoo uumame garuma maatiitti waan fiiganiif dubbii maatii jala dabartee dhiira jaallattu kanaaf heerumuun barbaanne. Maatiin kiyya erga didanii ani homaa gochuu hin danda'u jettee diddeeni. Yeroo kanannis aariidhaan edaa hiyyeessa ta'uunuu nama jaallatan nama dhabsiisaayee jedhee dur hojiidhaan dhibaa kan ture amma dafee hojjechuun waggoota muraasa keessatti qabeenya horate. Kaayyoon isaa qabeenya horatee argisiisee dubartii jaallatu kana fuudhuudha mitire. Haa ta'uutii garuu intalli yookiin immoo dubartiin inni jaallatu hanga inni qabeenya horatuutti isa eegne abbaa qabeenyaa gara biraatti heerumte. Ammas baay'ee gadduun erga isheen heerumte anis dhiiradhaa maalin eega jedhee baatima muraasa keessatti wal baree gaa'ela ajaa'ibaatiin haadha manaa fuudhe. Bultiittis seenanii waliin jiraachuu eegalanii. Haati manaan garuu seenaa majaalalaa yeroo garaa garaatti qabdi malee sadarkaa heerumaarra hin geenye. Ishiin kan isatti heerumte dubartiidhaaf heerumuun dirqamuma waan ta'eef inni immoo isheedhaan kan fuudhe haaloo jaalalleesaa duraa fi maatii isaanii baachuuf jedheeti malee jaalallii fi wal amanuun gidduu isaanii hin turre. Yeroo kanatti fuudhee akkuma isaaf ulfoofteen kashlabbachuu eegale. Silaas mana jaalalli hin jirrerraa kan eegamu kanadha. Daa'ima gadameessa keessa jiruuf jaalala addaa qaba. Haadha manaaf garuu haga kanaatti miti. Hojii isaa harka caalaas namoota qacarsiisee waan hojjetuuf ganama hojiif hin baha jedheera taanaan dubartii ta'e beellamee jira malee hojiinsaa guyyaa guyyaatiin ganama bariisa baasee galgala kan isa deebisu miti. Dabalataan illee guyyaa barbaade bubbulee dhufa. Haati manaan yeroo gaa'ela isaatti seentu waa'ee hojii isaa hagam akka inni argatu beektee malee bakka hojii isaa kanatti ga'eensaa maal akka ta'e waan beektu hin qabdu. Maallaqa gaarii waan argatuuf dhugumatti biizii waan ta'etti fakkaata. Kanaanis daa'ima ishee deessee guyyoota muraasaafis hospitaala erga bubbultee booda gara mana isheetti deebite. Gaafa da'an gammachuu ofii ibsachuuf hiriyyaan firri maatiin baga deesse jechuu mana ofii dhufa mitiire. Maarree isheefis hiriyyoonni maatiin dhufanii baga deesse jedhanii gaafatanii. Hiriyyoota dhufanii keessaa tokko waggoota hedduudhaaf biyya biraa kan turtee fi hiriyyaa gaarii waliinii ta'anis gaa'ela ishee irratti kan hin hirmaanne gara magaala isheen dhuftee erga jiraachuu jalqabde immoo reefu
reefu baatii jaha kan fixxe har'a bor deemeen nan dubbisa otoo jettu guyyaan da'umsa hiriyaa ishee gahee dhuftee kan dubbistedha. Abbaan manaan ishee eenyu akka ta'e hin beektu. Haa ta'uutii garuu battaluma ija ishee ol kaastee suuraa mana keessaa laaltu suuraa gaa'elaa walammatanii ka'an maxxanfamee jiru hiriyyaan ishee waliin kan dhaabbattu nama isheen beektu. Abbaan manaan kee abaludha moo jettee battaluma naatee gaafattiini. Yeroo kana isheenis eeyyeen ni beektaanii mooyii jettee deebisteefi yeroo kana hiriyyaan ishee hin beeku jechuuf maqaa dhoofteetti nan beeka jechuuf immoo bakka isheen itti beektu bakka gaarii miti. Kanaanis dubbii waliin dhahan nan beeka hin beeku waan hin beeku natti fakkaata haala jedhuun dubbii cufuu barbaadde. Haa ta'uutii garuu haati manaan maal ree naasuun amma kanaa dhiisi dubbii biraa haasofna yeroo biraa itti deebi'uu dandeenya amma yeroon yeroo gammachuu kootii jettee deebisteefi hiriyyaan isheellee dubbiin gadi liqimsamuu fi baatus tole haa ta'u jettee bultee garuu hiriyyaan ishee kuni ni bilbilteefi abbaa manaa kee waliin hagam waliin turtanii gaa'elli keessan hagam waliin fixe jettee yeroo gaafattu haati manaan deebii guutuu sirrii ta'e ni deebisteefi ammallee dabaluun gaaffii isheetti fufuun hagam abbaa manaa kee amantaa jettee gaafattiini. Yeroo kana haati manaanis gaa'elli takkuma itti seenama mitiire abbaa manaa koo abbaa daa'ima kooti hanga lubbuu kootti nan amanaanii jettee deebisteefi haa ta'uutii garuu hiriyyaan ishee kun dhiifa manaaf godhii bor miidhamuu keerra har'a beektee keessa keetti murtoo yoo murteeffatte wayyaa mee suuraa kana ilaalimee jettee ergitiifi abbaa manaa ishee waliin baatii 3 dura suuraa waliin ka'an isheedhaan nan si fuudha jedhee waadaa akka galeefii fi viidiyoo sagaleewwan riikardii garaagaraa yeroo waliin ciisan toora sooshaal miidiyaa isheetiin ergiteefi haati manaan kunis waan argite kana amanuu dadhabde. Hiriyyaan ishee baatii 3 oliif akka waliin turan yerootti himtu lafa lixxu dhabde. Eega kanaa ture kan isheen jiraattu mana abbaan manaan bite keessa ta'us haa ta'uutii garuu balbalatti cufattee suuraawwan viidiyoo fi riikordiiwwan ergamee fi karaa toora sooshaal miidiyaa isaa forwaard gooteefi yeroo kanannis argee eega narratti bartee dhugaasaa sittin hima eeyyeen yeroo ulfa turte dubartii hedduu waliin baheera haa ta'uutii garuu har'a daa'ima kiyya waan deesseef kanaan booddee dogongora akkanaa irraa raawwadhu dhiifa manaaf godhii jedhee kadhateeni. Yeroo kana haati manaan dhiifamni kan guyyaa tokkootii kan waggaa tokkoof eenyuyyuu dhiifama hin taasisu narraa deemii jetteeni. Balbalatti rukutee kadhatee dadhabee dhumarratti yoon siin dhabe daa'ima kun dhabu jechuun balbala gadhiisee deeme. Kanaanis dubartiin kun yakka inni ishee irratti raawwate poolisiitti argisiisuun abbaa manaa isheerraa gargar ba'uuf himata irratti bante. Haa ta'uutii garuu inni maallaqa waan qabuuf diraamaa addaa irratti raawwate. Deessee baatiiwwan muraasa booddee daa'ima ishee fi mataa isheef mana keessaa waan ishee barbaachisu bitachuudhaaf daa'ima ishee qabattee gara suupparmaarkeetii tokkoo deemte. Daa'ima ishee wiilchariitiin oofaa wantoota ishee barbaachisan suupparmaarkeetii keessaa ilaalaatoo jirtu dubartiin tokko ofitti waamteenii mee takkaa barreeffama kana naaf dubbisi nyaanni kun expire deetiinsaa kan gahe moo kan hin geenye iji kiyya ilaaltu malee naaf hin arguu jettee gaafatini. Yeroo kana isheenis daa'ima ishee achumatti dhiistee dubartii kanaaf ilaaluuf yeroo deemtu hanga libsuu ijaan abbaan manaa ishee daa'ima ishee wiilcharii keessaa baasee fudhatee gadi bahee. Sanaan booddee bakka wantoonni xuraa'an haxaa'amanii gatamanitti daa'ima isaa kaa'ee. Haati manaan ilaaltee yeroo deebitu daa'imni ishee bakka sana hin jiru. Naasuudhaan iyyitee poolisiin yeroo dhufu naannoo sanas yeroo ilaalu bakka xuraa'aa sanarraa daa'ima arganii. Haa ta'uutii garuu poolisoonni daa'ima argan haadhatti daa'ima kennuu didanii. Sababiin isaa immoo sammuun ishee sirrii miti jedhee seera fuuldura nama 3 dhaabee ragaatti baasisee waraqaa sobaa poolisiif dhiyeesseera. Nama sammuun isaa sirrii hin taaneef daa'imni waan hin kennamneef ammas isheetu daa'ima ishee bakka xuraa'aa kanarra kaa'e jedhamee poolisiin waan shakkeef abbaa daa'imaatti daa'ima kennanii. Innis tooftaa kanaan daa'ima isaa fudhatee galee. Kanaanis haati daa'imaa abdiin jireenyaa ani qabu daa'ima koodhaa maaloo daa'ima koo naaf kenni sagalee isaa na dhageessisi akka nyaachisuuf ija isaa akkan ilaaluuf naaf eeyyami jettee abbaa manaa kadhannaan gonkumaa hin ta'u daa'ima kee qofaatti argachuu hin dandeessu. Haa ta'uutii garuu carraa nati qabdu anaaf deebitee haadha manaa koo taatee jaalala daa'ima kees dhandhamachuu dandeessaa jedhee deebiseefi. Yeroo kanatti dubartiin kun addunyaa kanarra jaalala daa'ima koof kennuu caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Daa'ima
daa'ima koodhaaf jedheen mana sanatti nan deebi'a jetee abbaa manaa isheetti deebite. Duras jaalalli gidduu isaanii hin turre mitiire, amma immoo kan caalu ta'e. Daa'ima isheef jettee waliin jiraachuu eegaltus waliin ciisuu ni didde. Uffata isaa qulqulleessuu, nyaata qopheessuu ni didde. Wanta gootu hundumaa daa'ima ishee kan ilaallatu qofa raawwatti. Baatiiwwan muraasas otoonni ishee reebuu, otoonni ishee rukutuu dubartiin kun mana kana keessatti dabarsite. Deemtee akka hin himanneef, sagalee ishee akka hin dhageessisneef sammuun ishee sirrii miti jedhamee irratti murtaa'eera. Kaanillee haa hafuutii maatiin ishee da'an rakkoo sammuu godhatteetti jedhanii amananii taa'aniiru. Haa ta'uutii garuu tapha kana hundumaa kan itti taphatu abbaa manaa isheedha. Mana isaa keessaa haadha manaa isaa bifa kanaan erga ishee jiraachisuu jalqabee kan dur dhoksaatti raawwachaa ture, amma badiisaa manumatti fidatee ija ishee fuulduratti yoo ati na waliin ciisuu didde dubartii gara biraa na waliin ciisan hedduun qabaa, hanga sammuu keetti deebitee qalbii kee sirreeffatee siree na waliin qooddatutti iji kee otoo arguu otoo gubatuu sammuun kee otoo ciinca'uu diraamaa kana sin argisiisaa. Gaafa ati garuu anaaf eeyyamamtuu taate akka durii keenya haadha manaaf abbaa manaa taanee wal kabajnee kan jiraanna yoo ta'e gochaa kana hundumaa nan dhiisaa jedhee isheetti dubbate. Isheen garuu gonkumaa dhiira alalee ta'e haadha manaa isaa dhiisee dubartii gara biraa waliin ciisu hin barbaadu, dhaabbadhee nafa malee jettee didee. Eega kanaanis guyyaa qofaa dhufe baay'ee ishee rakkisa, hirreeba hin darbata, akka isheen nyaata hin nyaanneef nyaata isheen bilcheessite fuudhee galagalchaa fi kanneen kana fakkaatan yakkoota jajjaboo irratti dalaga. Bifa kanaan otoo jirtuu guyyaa tokko abbaan alangee kana dura yakka abbaa manaa ishee itti himtee qabate mucayyoon kun maal taateeti adda nan baha kan jette himata ishee addaan kutte jedhee gaafachuudhaaf mana dhufe. Akka tasaa ta'e guyyaa kana abbaan manaa ishee mana hin jiru ture. Yeroo kana isheenis waan ishee mudate diraamaa abbaa manaan ishee irratti raawwate tokko lamaan itti himte. Yeroo kanatti abbaan alangee kun mana murtiitti deebi'ee yakka ishee irratti murame abbaa manaa isheef namoota wabii ta'an ragaa mana yaalaa ni baasise. Tokko lamaan erga qoratee booda karaa isa baasus baatiiwwan muraasaaf dhabe. Haa ta'uutii garuu daa'imni ishee kanatame jalqaba irratti supparmaarkeetii keessa waan na tureef tarii kaameeraa yoo qabaatanii jedhee eega abdii kutee deemee gaafate. Eeyyeen supparmaarkeetiin hedduun kaameeraa qabu. Abbaan manaan yeroo daa'ima butu dubartiin naaf dubbise jette akkatti goyyomsite gadi bahee immoo daa'ima isaa akkaataatti inni xuraa'arra kaa'ee guutuu daataa argatee walitti qabee himata haaraa abbaa manaa ishee irratti bane. Yakka kanaanis poolisoonni ragaa sobaa sanaan isa deeggaran dooktarri ragaa sammuun ishee sirrii miti jedhee irratti mallatteesse. Dubartiin naaf dubbisi jettee abbaan manaan hundinuu itti murtaa'ee mana adabaa galanii. Qabeenyi inni horates walakkaadhaan qoodamee haadha manaa kanaaf kenname. Kanaan isheenis dhiphina gadadoo kana hundumaa keessaa baatee daa'ima ishee bifa haaraan guddifachuu eegalte. Dhumarratis sammuun ishee nagaa akka ta'e mirkana fi abbaan alangee dhimma ishee hordofaa ture. Dukkana keessaa ishee baasuudhaaf gatii waan kanfaleef doorsisni hedduun otoorra naanna'uu bilisa waan baaseef turtii yeroo booddee innillee ishee jaallatee waan na tureef haadha manaasaa godhatee maatii 3 ta'anii mana tokko keessa qabeenya abbaa manaa duraatiin bifa gaariin jiraachuu eegalanii. Kun hunduu ta'uu kan danda'e maatiin kunis kan qoodame haaloo reebicha waliif yaaduu dhiisuu fi kanneen kana fakkaatan bu'aa gaa'ela dura hariiroon jaalalaa waliif qabaannu kan sirrii dhugaarratti kan hundaa'e ta'uu dadhabuudha. Bara kana keessa keessumaa inni dhiiraa kan fuudhu hiriyaansaa waan fuudheefi isheen dubartiis kan heerumtu hiriyoonni ishee waanuma heerumaniifi hariiroo gaarii jaalala karaa sirrii ta'e otoon haratiin gaa'elatti seenamaa jira. Yeroo tokko biyyuma keenya keessatti haati manaaf abbaa manaan wal fuudhanii torbee tokko gaa'ela isaaniin erga waliin jiraatanii booda haati manaan naaf hin ta'u jettee mana murtiitti himatti. Yeroo kanatti abbaan murtii maqaan abbaa manaa kee eenyu jedhee yeroo gaafatuuni maqaa masoosaa malee maqaa sirrii waraqaa eenyummaa isaarra jiru kan abbaasaa tokkollee hin beektu. Gaa'ela akkanaafaatu biyya keenya keessatti uumamaa jira. Aadaa keenya keessatti wal qorachuu gaa'ela dura bu'aa bahii jaalalaa hedduu waliin dabarsuu kan jedhu jira. Sana otoo hin dabarsiin gaa'elatti kan seenamu yoo ta'e gaa'elli mataasaafuu qormaata hedduu qabatee waan dhiyaatuuf sana waliin darbuun tarkaanfachuun rakkisaa ta'a. Namni gaa'elatti seenee waa lamaaf amanamaa jalqaba waaqasaa fi lammaffaa immoo nama waliin jiraatuu fi namni
waaqa isaatiif amanamu jireenya biyya lafaa kana qofaa akka jiraannuuf otoo hin taane jireenya samii qulqullaa'allee akka jiraannuuf riqicha nuuf ta'a. Namni waaqa isaaf hin amanamne namaaf hin amanama jechuun sobaa. Darbee darbee garuu namaaf kan amanamu ni jira. Inni immoo namummaa. Namummaa isaaf kabaja kennee jaalala keessa isaatti uumameef gatii kanfalee gaaffiiwwan lola keessa isaatti uumee gaafatu nama jaallatuuf jedhee ukkaamsee of keessatti kan hambifatu jechuudha. Kanaaf ergaan qophii kanaa inni dhumaan jaalala keessatti isaa ta'u gaa'ela namni tokko waan fuudheef yookiin immoo heerumeef otoo hin taane akkanuma immoo jaallatee jaallatameef gita sirrii karaa qajeelaa keessi keenyi nama sirriidha jedhee ofiif fudhate qofaaf amanamuun namni kun hinnaaf baasa bakka jennetti gara jaalalaa yookiin immoo gaa'elaatti yaaduu imaluu jalqabnuun dhaamsa kiyyaa. Masiko, Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraatii illee hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa. Warreen haga yoonaatti laayik hin goone maaloo na jajjabeessaa isiniin jechaan jira. Warreen haga yoonaatti sabskiraayib hin goone immoo maaloo sabskiraayib naaf godhaa chaanaliin kun haaraadha jedheen isin kadhachaan jira. Warreen laayik gootan, sabskiraayib gootan, sheer gootan, koomentiis kennitan guddaa galatoomaa jechaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masiko, Masiko, Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraatii illee hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa. Warreen haga yoonaatti laayik hin goone maaloo na jajjabeessaa isiniin jechaan jira. Warreen haga yoonaatti sabskiraayib hin goone immoo maaloo sabskiraayib naaf godhaa chaanaliin kun haaraadha jedheen isin kadhachaan jira. Warreen laayik gootan, sabskiraayib gootan, sheer gootan, koomentiis kennitan guddaa galatoomaa jechaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masiko, Masiko,